Baga gammadan taaphiswaa bu'aan haaraa qabatee dhufee jira. Eebbifamuuf guyyaa muraasni akka hafe koomunitiin isaanii beeksisee jira. Namoonni hanga ammatti taaphiswaa birratti taaptaap godhuun kooyina walitti qabataa hin jirre liinkii diskiripshin boksii jala argattu irra cuqaastanii eegaluu ni dandeessu. Dabalataan taaphiswaa biin waan haaraa waan hedduu nama gammachiisu takka qabatee dhufee jira. Akkuma beekamu hamistar koompaatiin guyyaa miliyoona 5 kennaa yookaan badhaasa isiniif kennaa ture jechuudha. Namoonni hamistar koompaatii irratti taaptaap godhaa jirtan. Akkuma sanitti taaphiswaa yeroo ammaa kana kooyina 200 hanga kooyina 500 badhaasa eegalee jira jechuudha. Kanaafuu badhaasa kana akkamitti akka argattanii fi kooyina isa keessaa akkamitti akka isin fudhatuu dandeessan jechuudha. Isteeppiin isin argisiisa. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaanii dhuftan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaa namoonni haaraa taatan. Akkumareef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale taaphiswaabiin akkuma beekamu eebbifamuuf guyyaa muraasatu hafe osoo isin hin darbine jechuudha. Dhaqqabadhaa ammuma jechuudha boodanii sheenoftanii. Lammaffaa irratti waan haaraa waan addaa qabatee dhufee jira. Taaphiswaabiin wanti haaraan inni qabatee dhufe kuni akkuma hamistar koompaatiitti badhaasa eegalee jira jechuudha. Badhaasa kooyina 200 hanga 500 isiniif kennuu danda'u eegalee jira jechuudha. Kanaafuu akkamitti kooyina kana fudhattanii gara ofii godhatuu dandeessan jechuudha isiniin argisiisa jechuudha. Koodiin fudhatuu dandeessan isa kana jechuudha. Akka kana hamistar koompaatii sanii miti. Koodii isaa kana eessaa akka argattanii fi akkasumallee akkamitti akka isin itti irratti galchuu dandeessan jechuudha isiniin argisiisa jechuudha. Isteeppi nafaana bu'a. Daawwattoota keenya kabajamoo namoonni duraan taaphiswaa beegaltanii taaptaap godhaa jirtan jechuudha. Buutii isaanii irra telegiraama keessan ni galtanii sana booda pilee bakka jedhu ni cuqaasan. Namoonni hin eegalin immoo liinkii diskiripshin boksii jala yookaan koomentii jalqabarraa argattu irra cuqaastanii eegaluu ni dandeessu jechuudha. Pilee bakka jettu irra cuqaasne gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Eegaluuf wanti haaraan dhufe maali kan jedhullee waliin ilaallaa jechuudha. Taaphiswaabii irratti setengiin haaraan amma dhufe asirratti taaskii bakka jedhu kanarratti ilaaluu dandeenya jechuudha. Asirratti amma yeroo nu cuqaasne haala kanaan nu dhufa jechuudha. Duraan fakkeenyaaf kun hin jiru jechuudha. Kanaafuu amma kan inni eegale jechuudha isa kana jechuudha. Kun haala isin argitan kanaan daawwattoota kiyya siniimaa tajettu tana nuuf dabalee jechuudha. Duraan sadeen kana qofaatu jira. Amma immoo asirratti siniimaa tajettu tana eegalee jechuudha. Kanaafuu siniimarra yeroo isin deebistan fakkeenyaaf amma asirratti haala isin argitan kanaan chaanaala mataa ofii banatanii jiran jechuudha. Wanti haaraan fakkeenyaaf chaanaala mataa ofii banatanii jiranii chaanaala kanarra viidiyoo dhattanii ilaaltanii viidiyoo daqiiqaa 2 daqiiqaa takkaati. Viidiyoo kana irratti kooyina 200 isiniif kennan. Viidiyoon kun immoo paaswordii yookaan koodii isin gaafata. Dhiifama paaswordii osoo hin taane koodii isin gaafata. Koodii kana akkamitti akka argattanillee isin argisiisa jechuudha. Koodii kana namoonni baay'een argatuu hin danda'u. Harri juunii guyyaa 30ti. Juunii guyyaa 30 koodii isa isiniin argisiisa jechuudha. Akkamitti akka isin fudhatuu dandeessan jechuudha. Kooyina 200 fakkeenyaaf amma kan kalee kan joonii 29 fudhadheetiin jira. Kanaafuu akkamitti akka fudhatuu dandeessan isin argisiisa jechuudha daawwattoota kiyya. Tokkoffaarratti amma watch new video bakka jedhu kanarra inni cuqaasnaa jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isinii dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya. Yeroo inni haala kanaan isinii dhufe asirratti amma viidiyoo kana ilaaluu qabdanii jechuudha. Viidiyoo akka ilaalluuf nu gaafata jechuudha. Viidiyoo kana keessatti koodiin isiniif kennamaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo nu asirratti watch bakka jedhu kanarra cuqaasne gara YouTube nu fudhata. YouTube san irratti dhannee viidiyoon daqiiqaa takkaaf cinaa akkasitu jira ni daawwanna. Sana booda viidiyoo gidduutti koodii darbaa deeman jechuudha. Tokko jechuudha afaan isaaniitiin yeroo dubbatan darbaa deeman. Koodii sanachi keessaa qabattaniiti dhuftanii asirratti guutan. Ani immoo koodii san qabadhee waan hin jiruuf jechuudha telegiraama kiyyarran isiniif kaa. Telegiraamni kiyya chaanaaluma kana jala jira. Join godhaatii seenaa achirraa ni argattu jechuudha. Koodii kan yookaan koomentii jalqabarrallee isiniif hin kaa jechuudha. Koodii jechuudha. Koodiin argatuu dandeessan malee argatuu hin dandeessan. Fakkeenyaaf koodiin an asirra isiniif kaa'uu fi kan isin achirraa argattanillee tokkuma jechuudha. Yeroo hundaa achi keessa deebi'ee hin barbaadu viidiyoo dheerallee daawwatuu hin qabu yoo jettan telegiraama kiyyarraa argatuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. So amma ani kallattii maan asitti koodii kana guutaa jechuudha. Kanaafuu isin watch bakka jedhu kana jalqabarratti as cuqaastaniitti viidiyoo daawwattanii jechuudha chaanaala isaaniirra dhattanii. Ani amma koodii achirraa fudhadhee waan hin jiruuf kunoo koodii asirratti guuteetiin jira jechuudha. Viidiyoon akka isinitti hin dheeranneef osoo viidiyoo YouTube isaanirratti isin hin daawwachiisin ufuma kiyyaa daawwadhee jechuudha. Koodii fudhadhee isinitti deebi'ee jechuudha. Kanaafuu koodiin haala isin asirratti argitan kanaan 73,902 jechuudha. Kan juunii 30ti jechuudha. Eega haala kanaan asirratti guutanii submit bakka jettu ni jirti submit gootuu jechuudha.
Sana booda daawwattoota kiyya haala kanaan asitti dannuun jedhee jira nuuf milkaa'ee jira jechuudha. Sana booda asirratti gadi buutanii finish bakka jettoon ni argattu finish gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa congratulations you have successful completed the mission jedhee haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Asirratti gadi buutanii amma claim bakka jettu tana cuqaastanii jechuudha. Baga gammaddan isin jedhee mata duree kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Asirratti gadi buutanii claim bakka jettu ni argattu kooyina 200 fudhatuuf jechuudha claim gootu jechuudha. Ana booda haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Amma asirratti haala isin argitan kanaan mission is complete nuun jedhee jira jechuudha. Amma guutummaan guutuutti nuuf milkaa'ee jira jechuudha. Amma of duuba deebine yoo ilaallu jechuudha kan duraan keessaa qabnu irratti jechuudha dabalamee jira 200 jechuudha. Haala kanaan kooyina 200 jechuudha daqiiqaa takka keessatti fudhatuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyyaa. Kennaa adda addaatu jira kan guyyaa guyyaanii jechuudha. Asirratti special bakka jiru tana ni argattu. Asirratti kilik gootu jechuudha. Sana booda asirratti illee telegiraamii isaaniillee akka isin join gootanii fi waan tokko tokko waan isaan asirratti isin ajajan hundaa'u yeroo isin geggeessitan fakkeenyaaf kooyina 600 akkasumallee 300 500tu jira jechuudha. Kanaafuu hundaa'u akkamitti akka fudhatamee isin argisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti chaanaala isaanii akka isin subscribe gootan isin gaafata dhaxxaniituma keessa seentanii keessaa baatanii sana booda isiniif kennanii jechuudha. Mi'a nama yeroo tokkoof irratti cuqaaseen keessa seenaa jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa asirratti maal isiniin jedha subscribe to our YouTube channel isiniin jedha jechuudha. Gara channel isaanii deemtanii akka isin subscribe gootan isin gaafata jechuudha. Kanaaf asirratti cuqaastanii channel isaanii keessa seentu jechuudha. Sana booda haala kanaan channel isaanii keessa isin fudhata channel isaanii an already subscribe godhee waan jiruuf jechuudha. Amma yoon deebi'es daqiiqaa muraasa booda jechuudha naaf kennanii jechuudha 500 kooyina. Channel isaanii subscribe gootanii eega xumurtanii asirratti deebitanii start bakka jedhu tananii cuqaastu. Sana boodan haala kanaan isinii dhufa check tan jettu fuulduratti ni argitu check bakka jettu tana ni cuqaastu. Amma inni active ta'uu fi ni eeggattu jechuudha. Kun waan isin asirratti argitan kanaan dubbistanii adda baafachuu ni dandeessan jechuudha. Amma inni active ta'u confirm godhuuf jechuudha ni eeggattu jechuudha. Yeroo sakandiin tun xumuramtee jala kanaan finish bakki jettu tun isiniif banamti jechuudha. Sakandii lakkaa'ee eega xumurii ammallee irra deebii cheek godhi isiniin jedha cheek bakka jettu ammallee irra deebitanii cuqaastanii sana booda haala kanaan jechuudha dan isiniin jedha amma jala kanaan kan reefu gurraachomtu sun amma nu iftee jirti finish jennaanii jechuudha irratti cuqaasna xumurree waan jirruuf sana boodan haala kanaan jechuudha daawwattoota kiyyaa amma congratulations nuun jedhee jira jechuudha ammallee fudhannee jira jechuudha 1,500 fudhannee jira claim jennaanii jechuudha sana boodan jechuudha haala kanaan jechuudha daawwattoota kiyyaa of duuba deebinee yoo kan ilaallu ta'e kun amma asirratti jechuudha kooyina reefu meeqarra jiru meeqan geessinee jirra jechuudha. Akkasumatti ammallee asirratti illee jechuudha wantoota inni isin gaafatu hunda waaluma kanaan xumurtu jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti illee waan inni isin gaafatu miidiyaa isaanii kana hidhatanii join gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma already kan telegiraama join godhee waan jiruuf jechuudha lamaatu naaf websaayitii isaaniitii fi akkasumallee Twitter isaanii keessa seenuu qabdanii jechuudha yoo hin qabaanne jechuudha follow godhuu qabdanii sana booda jechuudha deebitanii 600 kallattiin isiniif kennuu ni danda'anii jechuudha sababa follow godhuu hin barbaadiniif irraa deebi'e jechuudha akkasumallee kunillee websaayitii isaaniiti jechuudha namoonni hanga ammaa taap godhaa hin jirre jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan guyyaa guyyaan dhuftanii taap gootanii salphumatti jechuudha eebbifamuuf guyyaa muraasaa tofe jechuudha akka isin hin darbine taap godhaa jechuudha akka waaqaa hin beekani haadha waaqoonaan jedha jette jedhan jaartiin kanaafuu akka waan inni namaaf godhu hin beekani jechuudha kanaafuu isin taap godhaa jechuudha maaliif biyya guutuutu addunyaa guutuu taap godhaa jira waan ta'eef jechuudha waan yeroon fiddee taap godhaatii carraa keessanitti mokoradaan isinin jedha wanti kun immoo booda isin sheenessaa yoo akkuma fakkeenyaaf ijoolleen baay'een yeroo ammaa kana tana dura biitcoin irratti namoonni garii milkoonnan kan ammaa kun itti sheena'ee jiru jechuudha kanaafuu kunillee booda sheenaa fa'aa ta'a jechuudha kana jechuun yeroo keessan dalagaa keessan dhiisaa kana hojii godhadhaa osoo hin taane yeroo firii qabdaniitti jechuudha taayimii firii yeroo qabdaniitti jechuudha yeroo boqonnaa keessanii waan akkanaa kana taap yoo gootan taap gootanii yoo milkaa'illee ni milkaa'ullee baatu qalbii keessan irra hin kaatinaa jechuudha maaliif wanti teeknooloojii kun yookaan milkaa'ima yookaan kasaaramoo malamaa jechuudha kanaafu jechuudha sirriitti taap gootanii haala kanaan jechuudha guyyaa guyyaan as keessallee dhuftanii jechuudha fakkeenyaaf kan amma irra 200 nuuf kenne kuni boru 300
kuma dhibba shan hamma miliyoonatti isiniif kenna jechuudha. Kun amma haala isin asirratti argitan kanaan jechuudha daawwattoota kiyya hamma miliyoonatti akka isiniif kennu isinitti himaa jira jechuudha. Kanaafuu guyyaa kudhanitti xumurama. Guyyaa kudhan haala kanaan dhuftanii jechuudha. Kooyina kuma dhibba lama kuma dhibba sadii kuma dhibba shan kuma dhibba jaha hamma miliyoonatti fudhatu ni dandeessu jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadhee dhufelleen jalqaba kaafnee kan hangammatti waliin ilaalle kana jechuudha. Barnoota taappiswaapii wal qabatu bal'inaan jechuudha gar fuulduratti hamma inni eebbifamutti jechuudha. Guyyaan asirratti isiniif maxxansa jechuudha. Maaltu haaraa jira maaltu haaraan dhufe kan jedhu hundaa'u jechuudha. Asirratti isiniif maxxansa gaafii asirratti qabdan kamiyyuu gara telegiraamatiinis gara chaanala Oromaaniitiinis jechuudha. Nagaafatuu hin dagatina afaan Oromootiin isiniif hin deebisa jechuudha. Kamiyyuu jechuudha waan danda'urraa kanaafu jechuudha eebbifamuuf guyyaa muraasaatu hafe jechuudha. Silaa badhaasni kun osoo dura eegale baay'ee gaarii ture jechuudha. Garuu amma bakka inni eebbifamu ka'eetti dhufe ammallee waan jedhu itti saammadhaan isiniin jedha. Yoo guddate torbaan tokko bira waan caalu natti hin fakkaanne yoo guddate guyyaa 15 gaa eebbifamuufi kanaafuu yeroo eebbifame immoo taap godhuun ni dhaabbataa jechuudha. Akkuma beekamu gara kiriptoo mataa ofii kan uf danda'eetti ce'aa jechuudha. Sana booda maybe kabiraa dhufuu danda'a jechuudha. Isuma kana jalaan kan biraa banamuu danda'a. Ammaaf garuu waan dubbatamellee hin qabu. Garuu torbaanuma kana keessaa iyyuu waan ajaa'ibaa qabatee akka dhufaa jiru koominiitiin taappiswaapiin dubbatee jira jechuudha. Fuula tiwiitar isaanii irratti maxxansanii jira. Waan hordoftoota keenya gammachiisu qabannee dhufaa jirraa jedhanii maxxansanii jiranii jechuudha. Kanaafuu maaltu akka dhufullee addan baasanii hin dubbanne hundaa waliin eegnaa waan isaan gadhiisan kamiyyuu kallattiin kan isin biraan ga'u ta'a jechuudha. Gara afaan Oromootti jijjiiretti jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu namoonni barnoota teeknooloojii akkasumallee biizines onlaayinii guyyaan argachuu barbaadan chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhaatiin hordofaa isiniin jenna. Akkasumallee guyyaan qabiyyeen keenya ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notifikashinii irra keessaniin hordofuu hin dagatina. Viidiyoon keenya yoo isin gammachiise bilis laayik tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Baasii isiniin gaafatu anaaf hamileedha. Akkasumallee yaadaa fi gaafii qabdan komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoo kanallee sheer waliif godhu hin dagatina akka namoota baay'ee bira ga'uu fi barnoonni irra isiniif qabadhee dhufe asumarratti kan xumuramu ta'a. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.